dirqiidhaan hin salle waan takkaa walitti hin qaban sin miidhaa jeen miidhaan kun hin dhufne osoo miidhaan kun hin dhufin dura dubbachaa jirti gatii ta'eef miidhaa kana kami dhaabsifnaa dhamoonni guddaan. Kana kan inni dubbadeef. Amma laal dabbal miidhaan kun amma fakkeenyaaf aladas deemu kana dirqamaaniin dhufee makiinaa fidee bakka ati jirtu sanii si fuudhaa je amma reefu anaa maal je madaamiin isin bira jirtu akka obboleessa na laalti obboleessa kiyya naan jettii je kana jechuun maali? Madami si control godhe harkaa qabaa jechuudha inni si galee miti aanan aan jee manni reefuun tana jechuudha asirra namoota duun dhagaa turani kanaaf alada as deemu kana isii dhufee dirqamaan makiinaan fuudhee isii itti sagagaalu deedu maal godhu maqaa balleessu kana wanni inni deemu kanaafin fiigee dura gabbee dubban abadan duunee dhabana muraa mataa kiyyaa wanni kun hin ta'udha dabbal si galee miti dubartiin takka oomaan kana keessa miidhamuu hin dandeessu. Amma kana qaba deemna maamee saatii ammaa irraa kaasi. Amma miidhaa dhufuu jiru dubbachaa jirra malee miidhaa dhufee miti miidhaan tokko illee hin jiru miidhaa namoo dhufuuf ta'a miidhaa dhufu kana akkamitti jalaa baana xariiqa maal fayyadamuu qabna kajaa'uuf amma mucaan iccitii isaan qabu iccitii kun qabu himatee jira tokkoffaa madaamii si hojii akka ol beeku madaamii itti diruu akka danda'u bakka isiin jirtu akka beeku himee jira nuti hoo maal goona sirqannaan saatii ammaa irraa kaastee mana sanii ni baati. Akka beekuu miti kaa bakka isiin jirtu beekuu miti boo bakka inni mucaan jiru bakka isiin jiru ollaadha mana ollaa jirti. Mucummaa kun wanta sanii yoo deemtee amma dalagaa itti mucaa gootanii fi bakka biraa takka ijaazaa buusuu takka dalagaa erguu dandeessi. Maal deemtisa maaliif deemti wanti deemtu maali? Maal deemta booda baal as keessa jira wallaahi wabila ana tokkichaatu akka isatti heerumtu gaafachaa ture michiyyoon tun lakkii dirqamaan sitti heerumu si galee miti dirqamaan sitti heerumu naafatti obboleeyyanii obbolummaa rabbiitiin waliin jiraanna. Keessallee dabartee waan biraallee fixxee warri keenyallee kana naan jaani biitti sun nurraa fagoodha jaani nuti ija duraa si dhabuu hin dandeenyu si takkitti qabna jaani obboleessa koo yaada jiru lafa keessa kanaan ala duuba maal tafee doorsisu ammaan maal si godhaa madaamiteetiin kasi baasiisa ammaan lubbuutee akkana si godhaa ammaan maarree kee kana godhaa maarreen viidiyoo akkas godhaa maaltu kana fide maqaa dallaalaa baaddatee sirgaan antana kana kun sirgaan antana wata namatti kana yaa maamme yaa boo waa hedduu sunu kana sirgaan waa hedduu sunu dubbachisina yaa boo waa hedduu dubbannaa waa hedduu ati nu guddisi koy ati nu guddisi wayin gaafadha. No isa ateessan guddisin ateessu dabbaan dhageeffadha. Dabbaan mucaan kun dhageeffadhu mucaan bara ammas keessa caalaan akkana kana jechaa jiru kun amma caalaan ni beekan saayiba isaati. Deengadduma michiyyoo harargee takka fuudhee bar maal fuudhaa miti ilmoo zinaatti godhee si galee miti wallahi dhugaa siin jaa abboo nama sodaannu dhiisaa afaan irraa duuniyaa dhabamnu malee wallahi laziin bar joolleen nama sodaa miti nama as na bira ciisu jiru wallahi maaliif ta'uu inni buccee kuma kaana nama sodaa osoo hin taane itis maamme galchi maamme yeroo takka meera dhageeffadhu amma na asirraa gabaabsa poolisii yeroo takka carraa naa kennime yeroo takka carraa naa kennime waan takkitti qofaan dubbadda ilaa reefuu saasaa turre ammallee uni haasoo maamme dirqiin fuudhuu dirqiin maallaqa irraa saamuu mootummaa qabsiisuu isii arrabsuu isii tumuu qabanii hidhuu akka isii hidhamtu godhuu kuni fedhaan malee akka inni ta'u beekamaadha duniyaa kanarratti immoo waa'een ijaazaa waa'een sarmaataa waa'een jinaajjanaa fedhaa fi waliigaltee lameeniin akka ta'e beekamaadha addunyaarrattu mee waan akkasitti maamme zabana asiriyoo kana wallaahi warabbal kaaba biyyaanan jiru tana keessatti tureen jiru miti nama kan waliin fuune baatii shan baatii jaha wal saluu jira dhagee waan sitti ma namni keenya ni kaa wal godhuu wal fuudhuu dhiiseeti wal saluu eegale dubartiin maaliif heeruma dhiifte maallaqa maamadoo maallaqa nyaataa nu galaa badaa mana nurraa gaarrata sababa kanaa hin heerumtu qubaaniif duruu hin dhiiftu ijaazaa bu'uu hin dhiiftu salamuu hin dhiiftu gabaatee ba'uu waan afaan si haa jiru nama waa'ee barraasaa jirra amma qubni udduu si haa jiru kanka carraa kiyya nin fita dana dhageeffadhu maammee dhageeffadhu akkuma kan kee haadha qaba muttee warra miskiinaadha akkuma kan keen haadha qaba akkuma kan keen obboleettii qaba akkuma kan keen tarii jaalallee qaba dhalaadhaaf ni yaaddaa garuu immoo real serious or politics dhugaa waan ta'e dhugaa goone dubban kun ingiliffaadha isa dhumaatti na dhageeffadhu amma anis sinji andabbal saudittis biyya nama jiru tanattis nama baatii shan baatii jaha wal sanuun beeka wallahi wasumma wallahi kan namni hundi beeku kamara kana sanami nuti waa'ee salmaata wal nuti na dhageeffadhu maamme maaliif waliin puune haraamu wala salan maa waliin puune maa wala salan maa ijaazaa walii bu'an duuba samaalu galcha waa'ee salmaata jiru bara yes dabbal yaada kan deebala anammoo nagalchaana dhageeffadhu dubartiin maaliif quba udduuf geessi aayilaandii khiyaara jeezara koddaa bishaanii ijaazaa bu'uu baatii shan baatii jaamana kana ifate namni wal saluu maal gubite na dhageeffadhu waan
Nana geeffadhu maamme. Nana geeffadhu caalaa oromoo nin bitadha. Nana geeffadhu obboleessa kiyya. Yoo jaalanne yoo jibbines. Nana geeffadhu waan geeffadhu. Kanattu kaarabawtu kanarra kaarabawtu maamme nana geeffadhu. jiranus. Maamme nana geeffadhu biraa jira. Please nana geeffadhu. Jaalannullee jibbinillee akkuma hundi keessan beektan. Okay. Akkuma hundi keessan beektan nana geeffadha yoo xiqqaate. Waggaa 3 waggaa 4 kan ga'u dubartiin yeroo dhiiftee jirti. Namni immoo ijaazaa wal buufata. Sharmuutummaa waliin godha. Harka fiitiin fayyadama. Waa'ee kana irratti sagalee ta'uu maamme hin barbaachisu. Amma fakkeenyaaf dhimma viidiyoo waraabuu, dhimma suuraa walirraa kaafachuu, dhimma ijaazaa buu wallaahi na amane. Wanni kun waan fedhaan ta'u malee sobamee dirqamee haadaan hidhamee maallaqni kafalamee fi namni waan akkasii dalagu hin jiru. Kaafateeti malee. Ammoo yoo obboleettii teenya hidhan, yoo ajjeesan, yoo qabanii hidhan, yoo tuman, yoo saaman sagaleen ni taanaaf. Kanaafi amma dhimma obboleettii teenya tan amma isin kaaftanii nu ol deebisaa gaafanneeti isin eesii jirti akkami dhayte rakkoon sii maali akkami salamti akkami nyaadhamti akkamti gazaa buuti isuma soo wajjiruu kami wal barti mee naa oofi yoo dubbii tana keessaati dubbii fedhafiitii fi dubbii jaalalaa ati keessaa dhabde angowwaadha yalla jaalala maali kun jarri isa boo anan gaafattu godunyaadha anan gaafattu Taaptaa koppiin godhaaf please. anan gaafattu Caalaa dhageeffadhu amma gaafa waan dhimma takka dubbachuu haatan ta dur jirtuu fi ta duraa irraan dubbanne hundi dubbitan amma dhimmuma ammaan tanaa dubbadhaa an gaafa dhageeffadhu dubbiin gamasii kaatee isin hunda dhufti sitti illee dhufti gana atis bakka itti ijaazaa buutee himte gana qabi faan kee mushra qabi qaba tokko isin afaan keessan qabaatatta amma gana isin gayyaan ammaan tan amma dhageeffadhu laal feetu jaalaltii haa jiraattu feetu jaalaltiin jiraatiin akka itti buute doorsisa maammeen jookana fiidiyoon gabbaasa maarreen gabbaasaa dirqiidhaan na fuudhii waan akkanaan godhu baadhee na heerumii kun jiraachuu hin qabu. Yoo jaalatte ni heerumtii yoo hin jaalanne dirqama gaa. Galatooma ana ma dhageeffadha. Please sagalee garagaraatti jirtullee isiniif hin fidaa ragaa garagaraa isiniif fiduu ni danda'a. Amma kana haa goonu please dhageeffadha. Ana ma kanneen irraa dubbachaa jiru warra kaleessa dame warra kaleessa olfaate warra kaleessa wal kore warra kaleessa wal buufate kanarraa dubbachaa jiru. Ammaasis warra qaruuraaf kaa'e hada baal jahu hawduuf kaa'e hamataa dabbaal kana fuudheef keessa dhichiste hamiila dabbaaliif kaa'e kana keessa hin jiru. Sigalee miti kan nuti irra jirru maqaa dallaalaa baadhatanii dubartii dalaga isin galchina jaanii gabbuusanii dubartii isaan bira dhayte. Sigalee miti mana dallaalaa teettee dubartiin dhayte maaliif cuqqurfamte tokko kana lammaffarratti gibirri maallaqaa akka isin kafaltu maali lama sadaffarratti eegaaniif isin buute booda doorsisanii yoo yookaanatti heerumuu baatte si fuudhee maqaa keeyyaan yookaan akkasi baata malee asin dhuftee hin baatu na jalaayi madaamii teetis si himee maal si godhee madaamiin tee kan manaa si ariitu si godhe jechuun dubartoota biyya kana keessa osoo nuti jirru dubartootaan jechuun shamiidha. Sigalee miti dabbaan kana karraa dubbachaa jirru malee gonkumayyuu waa'ee maarree waa'ee wal qoranii wal salanii maaltu nu galche kana nuti dantaa irraa hin qabnu sigalee miti abadan duunee dhabamna muraa mataa Ifama inni kun dhimma sirgannaan waan ta'eef sirgannaan interviyuu godhu. kanaan wal kaaba kana gaan dhufte Sirgannaan hojiin haasaa ifama naa yamta. mutirraa kaafadhu sirgannaan Biqiltuu dagattuu mati qabatu. biqiltuu mutu godhadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا وجاسة موامي وجاسة. إني وجاسة. تكمل كذا كبر تكمل كذا كبر. اوكي وجاسة أنا وجاسة. سيو سرقنا ده كم جرت أنا كا. الله يدبر كم تناقي هذا. فيا ده كذا ترى بي. إيه سيرته. بس كتير. ها؟ Cuma nu bira jirtu biyyuma kana guys. جرا حركة. Singapura deh Singapura deh. Oke. Sirgannaa deh sirti. أنا خرا مسكت كنا جران جكابورا. Oke, Oman keessa mi? Biyya baate hangam takka turte? أنا أكان أمان بدين قد يعني وقعت كيون قلنا. Waggaa takka saa? أيوة. Oke, abba kan singirtu nin beekan rakkatina beekan gaafachaa jira isa. Ila amma Oman jirti eega Oman dhaqxe waggaa takka. Oke, bareeduuti jee maal taate amma? أوكي وانتي ننتهي نمن خوني والجالة تنا كم جرو والجبون إزدرنا اتفقت هذا ربع خيسا. Aywa, gooba saarati yala. Oke, itinaafuu. أيوة. أكا درا والجالة خلاصي إني أنا ديسة ديمة جارتي فوده. Yes. إيجا جارتي فوده دم إساني تفادولين بلام فادول ديسان ندخلوا أنا إيجان تيا خيساكا بدأ تساني ودتين ديسين. تين ديبي خلاص إيجا ما مجتين خا قدرته بعد لما ماما قولين تا
amma achiin deebi'ee dirqama mucattii hiikee sirkannaan dhufee jaartii godhachuun qabaa yoo ni fi isin kan na diddu taate dirqamaaniin fuudhee jaartii si godhadhaa feetu na biraa gabbaatee gasboota kan biraa haa heerumtu ani godaana gaafeemti inshallah funtuka asirratti yeroo takka siin qaba sirkannaan tiyya afaan kee deeman sii qabee galatoomila Haatu martu koy dabbala. Waa'ee madaamitiif kan hundaa. Koy rakkina qabu sanitti deemna koy wanta akkasii qulqulleessina uummata kanaaf uummata nama 160 kana ifaa haa ta'u sirkannaan gurbaa sanii wajjin fedhuma kan keetiin konnekshiina gaarii hariiroo bareedduu bolummaa osoo hin taane tajaalalaa waliin qabaa akka turtanii miti duraan. wal jaalannee wal dhiisee na kala dhiisee inni fuudhee jaartii. Okay, itti fufi amma wadda ayyaran alal duraan wal jaalatti turan gaafa wal jaalatan ammoo hin dirqisiifne hin tumne hin sobne fedhuma wal jaalachaa turan amma garuu wal dhiisanii fuudhee ayyatti fufi itti fufi amma. Ani fuudhee anilleen inshallah abbaa fadhee wajjin lagizee eegaluun hin danda'a maaliif innis fuudhee jira waan taateef. Aywa sababa sanirratti kabaas amma dirqama muciyyoo wajji wal fuudhanii wajjin jiraachaa jiran nan takhalon jireenya isaaniitu maaltu naan ga'e fi waliin jiraatan naaf hin jiraatan jireenya mataa isaanii jiraatanii. In deebi'ee sababa waan jalaa callisee khalaas dubbiillee deebisuu fi dideetti jira dhufee waan an jajjechuu eegale waa wanta kanaan hin jahin ani dhimma walirraa hin qabdu dhimmi keenya wal jaalanne akka nama tokkotti khalaas jaalatti teenyallee kuttee jirti. Sagalee deebisuu fi dhiise irraa hin dhaabbadde ennaan sagalee kaleen ganamaan tanamoo dengedda ganama dhufee sagalee habbaa lama naqqabee sagalee sabachuu kana ammoo yoo feete ni jirti maammee biraas ni jirti maammee biraas ni jirti. Sagalee narra qabee dirqama ani si fuudhee tuman jaartii si godhadhee galboota gabbaatee abbaa feete heerumuu mirga qabdaa naan jee no ani kaafeemti inshallah kan inni dhufee na fuudhee gujii tokko isee gala bulee deebi'ee ala firraa na gaddarbu. Hayyee. Achi amma kana waa'ee sanirraa wal qabatee naan dubbii tana jalaa calleefnaan madaami irratti dawwalee manna keessan bal'aqee jira firraa gaddarbaan jaanii hoggusanii anaaf si beekaa makiinaa fidee guyyaa aladaatti dhufee si fuudhuu qabaa naan jee amma alada as deemu jiru kanatti amma kabaruu miftaan kanatti. Goobas galatoom. Si fuudhuu qaba. Ayyee laal bareedu tiyya sona dhaggeeffadhu yeroo takka ayyee maamee kiyya galatoomi akkana wayya laal dubbiin ammoo waan qalbii nama fayyisaati bareedu wayi dirqiidhaan si gudee oy na dhaggeeffadhu sirkannaa yeroo takka laal sirkannaa yeroo takka tokkoffaa ati maallaqa dhabdeen qabdu maallaqa sarraa hin nyaanne lammaffaa sin gudee inni dirqiidhaan saa olaanaa Maallaqa fudhattee jirti dhaggeeffadhu maallaqa fudhattee jirti. maamee mataana dhukkubsin dubbii fideetiin jira dubbiin kun gabaabaadha nutti neeree simpilis ila tokkoffaa maallaqa nyaadhamne lammaffaa dirqiidhaan hin gudee damne awwala ammoo wal jaalachaa turan wal jibbanii addaan bahan gurbaan dhaqee fuudhe tan fuudhe sanitti ni gaabbe ni sheenawe isii gadhiisee isii fuudhuu barbaade saa olaala haazaa bas saa sirkannaan akkasumaami gabaab dura okay maallaqa sirraa fuudhe ni qaba laa okay dirqiidhaan si gudeedee wanti xiyyaas biraan jirtu wanti saatis na biraan jirtu okay amma dirqumaanin si fuudha yoo datti heerumuu baatte immoo akkanaan si godhaadha wanni jiru saa olaala bakka ati jirtuun si beeka bakka ati jiraachuu jirtuun si beeka na biraa fagina hin qabdu dirqama dhufeetu maan si fuudhee dhiirummaa kiyyasan uummata akkana deemee jentaa na godhatu kana hunda garsiisa. Hayyee laala amma galatoomeeti yoo waan gattu qabaatte jii garuu nuti immoo nama warra manaa wajjin haasaa deebisee maamumaa fi caalaa wajjin haasaa yoo waan gattu qabaatte qarraan keeti ta'uu baanaan naa kan. Haalaadha kabajaa ta'e irratti eeggasa mabila. Okay hayyee amma jala na amma gisa namni waa'ee lubbuu haasa. Ayyee maamee makkaa godhu cala sirrii gad dhiifama waan ta'eef sana qofa jeetiin dhaabbadhu dabbaali walitti deebina naafate walitti deebina sirri waan sirriitti walitti haasofne yaadda keetis naa galee jira galatoom sirkannaan doorsifni akkamirra dhufuu danda'e tokko kana doorsisaan maal fakkaata doorsisa jechoota akkamiis doorsisaa ture ilaa ammaa. Anaatu gadhiisanii egaa inni jaartii fuudhee dhimma isaa tura jalaa hin gabbu eegaa wanti doorsisaan irra dhufte eegaa inni fuudhee jaartii qabaate ani jalaa callisa qiyyasan irratti doorsisni egaa dhufe khalaas amma dirqamaan si fuudha dirqamaan akkas si godha achirraa kaate. Galatoom. Okay. Koy maamee yeroo takka sirkannaan wal jaalatanii ji'a meeqa waliin turtan oomaan dhaquun keetu waggaa takka gatii ta'ee fi isaa wajjin eega wal barte hangam takka biyya wal barte moomaanitti. Bogu ya kona lama mokda saja sama wali. Bogu ya kona lama mokda. Okay. Hayyee guyyaa muraas. Sirkannaan waa'een viidiyoodhaa takki immoo iccitii wal biraa qabdan ni qabdaa waan biraa waan sodaattu waan si godhu. Aloo ni dhagama sirkannaan. La
Balwana kana magabu. No, angatu di saja kan gurdi una beka. Sirkanan iciti bira wan bira qabdu wan suda tu qabda. Shamarren asira tolbaten dubbattu. Ay. Bada aydeለም ya angatu isi wajina sajira please. Sirkanan wajina sai. Sirkanan dirken sugudetun sanjirtu. Video bira qabachun kenjiru. Malaga sirra fudun sanjiru miti. Adana basi wan siden kana. Ayo anjiru. Okay, ada tiya kasana Allah wanta kan sitti mama mbek yamana dage fada. Bida bit kita kete badelem. Hinjiru kasni bil. Amma mame gurbasan maqasa sitti ahimtu. Bakka inni tidalate gudde sitti ahimtu. Bakka inni amma jiru sitti ahimtu. Oman ke sana mota gurgudda sera qaban ni beitan. Yo gurbaan kun amma booda irra bilbile isii tana darare. Yo gurbaan kun akkuma jetti mana san ballaqee isii tana qabsiise dhiira taatanii kun xurroo qabatanii dhaabbatanii fincaannaan oman ke hoggaa shan jaajiraannaan. Yo gurbaa san qixaaqitu baatan isintu salamtoota isinuu namaa miti mirga namaa dubbattan.